taphattoota kubbaa miilaa umrii xiqqaan utuu isaan laallee hin quufin darbanii fi du'a isaanii dhageenye danuudha. Duuti gaarii qabaachuu baatus kan muraasa isaanii garaa nama booressa. Bara darbe Liverpool waliin waancaa Premier League England kan injifate Diogo Jota obboleessa isaa waliin balaa konkolaataan godaane. Mark Vivian Foe bara 2003 garee biyyaalessa Kaamerooniif otoo taphatu dirreedhuma keessatti of wallaalee kufee du'e. Garee kubbaa miilaa Cardiff Cityf kan mallatteesse Emiliano Sala abdii guddaan imaanaan itti kenname noonsirraa gara England otoo deemu balaa xiyyaaraatiin darbe. Kun erga ta'ee waggaa 7 guutuu fi Robert Inke gooleegaa garee biyyaalessa Germany ture. Bara 2009 umrii isaa 32tti du'e. Enkeen kan du'e mukaa'uu hamaa isa mudateen of galaafate. Taphataan sarara ittisaa duraanii Itaaliif kilaba Fiorentina Davide Astori ammoo tapha Seeriyeetiif qophaa'aa hoteela ciisetti bara 2018 lubbuun isaa dabartee argame. Ogeessonni du'a isaa qoratan dhibee onneetu isa galaafate jedhan.